Durbummaan mana yaalatti hin qoratama kan jedhu namoonni baay'ee odeeffannoo qabu. Dubartii durbummaa qabdu keessa quba galchuu waan biraadha sirrii miti jechuudha. Haay Oromoota koo nagaa jirtu akkasii nagaa taatan abdii guddaan qaba anis nagaa gootu galanni uumaa keenyaaf haa ta'u viidiyoo ajaa'ibaa tokkoon walitti deemnee jirra akkuma jalqaba irratti argitanii viidiyoo Dr. Naaviyaad jechuudha waa'ee durbummaan mana yaalatti hin qoratama kan jedhu namoonni baay'ee odeeffannoo qabu. Yoo akkamtee qoratamaa maaliin immoo qoratamaa jedhu namoonni baay'ee meeshaa akkamii jira laaboraatoorii moo altiraasaawundii moo maal jedhanii namoota baay'ee nu gaafatan jechuudha. Akkuma beekamu kanaan dura waa'ee cabuu qaama saalaa dhiiraa barsiisanii turanii amma immoo baduu durbummaa barsiisaa jiru sababii ta'eef viidiyoo kana tenshinii keessan irra kaa'atii ilaala. Kanaaf yoo sonaa isaasin ittiin baasin gara viidiyoo Dr. Naaviyaaditti isin dabarsa. Isa dura garuu buloonni haaraa yoo jiraatan ammoo subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa maatii kana keessatti wantoota sammuu keessan bohaarsanii wantoota fayyaa keessaniif ta'anii wantoota jireenya keessanii barbaachisan hundumaa ni argattu jedhee yaada sababii ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaa buloonni keessa turtan ammoo like gochuudhaan viidiyoo kana jalqaba viidiyoo Dr. Naaviyaad isin affeera. Yoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa har'as deebinee dhufneerra. Egaa waa'een fayyaan kun nama teessisu wantoota garaagaraa gaaffiiwwan garaagaraa kallattii garaagaraan dhaggeeffattoota keenyaaf hordoftoota keenya baay'ee irraa waan ka'uuf deebisuudhaaf dhiyaadheen jira jechuudha. Dr. Naaviyaad Geetuudha ammas irra deebiin affeerraa isiniif godha. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan dhaqaa kaardii baasaa kottaa isiniin jennu gatii kaardii isiniin gaafannu laaboraatoorii hojjechiisaa jennu tolaan subscribe qofa gochuudhaan yaalamuu dandeessu. Hanga xumura sagantaa keenyaatti noora. Egaa kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa sagantaa kiyya guyyaa irraatiin waan hin qabadhee isiniif dhiyaadhe gaaffii namoonni gaafatan fakkeenyaaf amma akkuma beekamu durbummaa irratti jechuun kanaan dura durbummaan maal akka ta'e isiniif ibseera. Namoonni hin argine yoo jiraattan akkamitti akka buluu danda'u viidiyoo kanaan dura gadhiisee jala galtee ilaaluu dandeessu. Durbummaan mana yaalatti hin qoratama kan jedhu namoonni baay'ee odeeffannoo qabu. Yoo akkamtee qoratamaa maaliin immoo qoratamaa jedhu namoonni baay'ee meeshaa akkamii jira laaboraatoorii moo altiraasaawundii moo maal jedhanii namoota baay'ee nu gaafatan jechuudha. Nama hundumaa dhufee durbummaan qorachiisa jedhee hin dhufu. Special keezii qaba kan itti ilaalamu jechuudha. Egaa akkuma beekamu yeroo baay'ee biyya keenya keessatti sababii garaagaraadhaan kan ka'e shamarran fedhii koo malee dhiiraan hin daffarame jechuu danda'u. Shamarran daa'imman yookiin immoo dubartoonni yeroo gudeedaman fedhii malee mana murtiirraa waraqaan ni barreeffama qulqullummaa ishee yookiin immoo durbummaa qabdii moo hin qabdu kan jedhu ni ergama. Isa booda egaa dubartiin tokko yeroo gudeedamtutti waan baay'eetu ilaalama. Tokkoffaa dhibee daddarboo ta'an qorannoon akkasiin godhama. Angalaan yookiin immoo saampiliin xiqqoo qaama saalaa dubartootaa keessaa fudhamee spermiin akka keessa jiru sanyiin dhiiraa akka keessa jiru ilaalama. Inni kan biraa tokko tokko namoonni fakkeenyaaf shakkii garaagaraa qabaatanii sababii garaagaraarraan kan ka'e ilaalamuu danda'u mana yaalatti dhufanii. Maaliin ilaalama kan jedhu namoonni baay'een nu gaafatan maaliin ilaalama altiraasaawundii raajii moo dhiigaan kan jedhu. Akkuma beekamu durbummaa jechuun meeshaa haphii qaama saalaa dubartootaa haguugee argamudha. Meeshaa haphiidha. Yeroo baay'ee yeroo walqunnamtii saalaatti kan inni citee badu. Jechuun citee bada jechuun sun ta'e citaa bal'ataa deeme jechuudha. Dhiigi xiqqoo dhiiguu danda'a. Darbees namoota muraasa irratti dhiiguu dhiisuu danda'a jechuudha. Mana yaalaa yommuu dhufan fakkeenyaaf akkuma isinitti himee meeshaa biraan osoo hin taane kan inni ilaalamu ogeessi fayyaa yookiin immoo gaayinakoloojistiin yookiin ogeessonni fayyaa kan ilaalan dubartiin tokko akka isheen ciistu erga godhamee booda ciistee ijaan kan ilaalamu jechuudha. Sirriitti qaama ishee guutummaa ilaaluudhaani
kallattii kamiin akka citee hin beekama jechuudha. Normaalii intact hymen hin jira yookiin immoo qaamni saalaa dubartootaa kana gugee argamu kunniin ni ilaalama jechuudha. Kara yeroo baay'ee kara dudduubaan cita, kara duubaan cita moo kara bitaan cita, kara mirgaa moo ilaalama jechuudha. Maaliifi fresh ta'ee yookiin immoo kanan duras yoo citeera ta'e ni barama jechuudha. Kanaaf anaatomii isaa yookiin immoo haala uumamsa isaa yeroo baay'ee barumsa irratti waan baratamuuf akkasumas waan baay'ee waan argamuuf isaan anatomical structure isaatiin ilaalama jechuudha. Miidhamee yookiin immoo karaa qunnamtii saalaa karaa biraatiin citeera moo hin cinne kan jedhu ilaalamee ragaan kuni keenya mana murtiitti barreeffamee argama jechuudha. Kun kanaan kan inni qoratamu namoonni baay'een taariitii namoonni qorachiistan jiraachuu dandeessu. Kanaaf ogeessonni fayyaa baruu danda'u jechuudha. Malee meeshaa kan biraa keessa galchanii yookiin immoo yeroo baay'ee namoonni tokko maal jedhu quba keessa godhanii kan ilaaluun lakki quba keessa godhamu osoo hin taane sirriitti ilaalamu malee quba keessa godhuun ilaalamu. Dubartii durbummaa qabdu keessa quba galchuun waan biraadha sirrii miti jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti kan inni ilaalamu karaa kanaan jechuudha. Namni hundumtuu ilaaluu hin danda'u ogeessota fayyaati yookiin immoo hakiimota hakiimii jechuudha kan ilaaluu danda'u. Kanaaf gabaabadhumatti kana fakkaata malee waan biraa yookiin meeshaa biraadhaan ilaalama qubaan ilaalama jedhanii namoonni baay'een kan yaadan jiru waan ta'eef namoota baay'een quunname nama hedduun na gaafate waan ta'eef gabaabadhumatti bifa kanaan kan inni ilaalamu jechuu barbaadanii wanta amma kanattis nama dubbachiisu miti. Hubannoo isiniif kennuuf hin jedhee kana fakkaata. Subscribe tun godhanii beena namoota jaallatanitti share godhaa ulfaadhaa fayyaan dhagna Dr. Rafi Argeetutti. Viidiyoo kana namoonni akka qoosaatti ilaaltan baay'een jiraachuu dandeessu garuu viidiyoon kun barumsa guddaa qaba jechuudha. Namoonni doofaa tokko moo jiru qubaan ilaalama waan jedhani Dr. Rafi achi keessatti deebisaniiru jechuudha. Qubaan wanti ilaalamu hin jiru ija namaan ilaalama jechuudha. Beekee osoo hin taane osoo man hin beekini wallaalummaa makooniin gorsa tokkoon isin gorsuu barbaada. Innis introon keessan baay'ee dheeratee jira jechuudha. Intro keessanii intro seekendii 10-15 osoo godhatanii baay'ee ni miidhagaa. Intro makanatti jechuudha. Speedii isaa xinnootti butanii outro keessaniif introon keessan immoo tokko ta'e osoo intro keessan yookiin outro keessan jijjiirtanii baay'ee miidhagaadhaan jira. Kanan as keessatti immoo baay'ee isin jajee darbuu barbaadu isin ajaa'ibsiisa. Ediitiin keessanii baay'ee bareedaadha. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo biraan ammoo itti deemnee nagaan naaf turaa isiniin jecha maatii kanaaf immoo kaardii baasaa isiniin hin jennu laaboraatoorii dhaqaa isiniin hin jennu toluma subscribe gochuudhaan wantoota sammuu keessan baarsanii fi wantoota barumsa akkasii barumsa waa'ee fayyaa keessanii irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu kaardii otoo hin baasinii ammuma viidiyoo kana dhaabaati subscribe godhaa. Viidiyoo biraan ammoo itti deemnutti bye.